عليكم ورحمة الله شما ركفونا جرت أنا جرى قلت ربي نجني جيا كان جرى لا كبجا بك جرت نوتيسنا جو جتا قارش كم بيكم شبكة بلاش شبكة فري أجايبات كوشني كبادر فيرا وني نرتي دلقو زين فري أقسم جوي في موبايلي ورك أبدان جمن مان قريبو فتني أكيد تفايد أفتن إثنين جتا فيديو كان لايكي قدو دكتنا دا أكما نتني ترجس كان اتفايد أم تجتورا أبين كن دوران دلقاتوري أم أبتة تجتورا تربان تقدرا Egaa appiin kun bifa isaa wal fakkaata malee appiin kun haaraa ta'e dhufee jira jechuudha. Kanaaf oriijinaala isaa Play Store keessaa argattanii yoo kan duraan qabaattan taate appii kana ni gufdan jechuudha. Appiin kun bifaan wal fakkaata haaraadha jechuudha akka itti fayyadama isaa. Sa'aatii waan guuttamu qabdan ofiif isiniif dalagaa guyyaa muraasa isiniif dalaguu danda'a. Egaa appicha Play Store keenya keessa osoo hin seenin dura haala itti fayyadama isaa waliin ilaalla jechuudha. Itti fayyadama isaa appicha keessa ni seenna. Isan naaf dalagaa jira fakkeenyaaf ani daataa keessaan qabu waan ta'eef stop godheen dhaaba jechuudha. Egaa haala kanaan seennee booda hordoftoota kiyyaa asirratti jechuudha qastii kana egaa update sarara update isaa ilaalla jechuudha dura bakka inni update qabu. Tuqaa sadan jechuun settings harka mirgaa gubbaa kana tuqaa sadii ni qaba achirratti egaa tuqxaniin booda check update jettu kanarra tuquudha hin dagatinaadha. Egaa sira tuttanii update isiniif ta'a. Daataan download godhatu waan ta'eef ofiinuu update isiniif ta'e alaabaa biyya adda addaa isiniif baasuu danda'a waan ta'eef yoo alaabaa kan isiniif baasa ta'e update gochuu waan deemtanuuf hin qabu. Play Store keessaa oriijinaal isaa buufattu qastii kana nan tuqa jechuudha. Egaa haala kanaan tuqee kan duraa haala kanaan hin qabu jechuudha. Zeen jawwii moobaayilii akkasuma jedhe keessa isa lakkoofsa tokko irraa filannoo qaba jechuudha. Tokko lama qaba kanaaf tokkoffaa lakkoofsa tokko moobaayilii 60 tokko filatu jechuudha. Isa oliiti jechuudha. Kaa irra goone kana isa oliiti. Ka isa gadi illee qastii kana tuttuu jechuudha. Qastii kana tuttanii egaa haala kanaan keessa seennee booda STC free ni jira. STC free dalagee ani hin beekne warisa waa irratti ilaallatu jechuudha. Jawwii free warri jawwii qabdanu jawwii free godhatu jechuudha. Kaas jawwii free moobaayilii ammoo hin argitoomi kaas moobaayilii free ka jedhu kunuun qaba jechuudha. Moobaayilii free ka jedhu kana STC 162 taanee jira. Kanaaf moobaayiliin free isa kana jechuudha. Okay sawa STC free illee ni qaba irratti ni dalagamoo hin dalagu ani hin beekne waan irratti hin ilaalleef. Egaa warri zeenii immoo akkas gaddeemtanii zeenii kaas zeen free jedha jechuudha. Zeen free ka jedhu kana zeen VB lakkoofsa dhiittaane kanaaf kaas zeen free jedheedhuma dhiise waan ta'eef isa irra godhachuu hin dagatinaadha. Okay egaa haala kanaan eega guuttannee booda start bakka jettu kana xunna jechuudha. Hin dalagamoo hin dalagu walumaan ilaallaa hordoftoota kiyya. Egaa saffisaan dalagee jira. Egaa haala kanaan dhufee X mallattoo xaa kana xunneetu irraa deebina. Sa'aatii waan guuttattan hin qabu jechuudha. Akkuma argaatan sa'aatii waan guuttattan hin qabu. Egaa aappicha keessanii seenna jechuudha. Aappicha argachuudhaaf Play Store keenya keessanii seenna. Play Store keenya kunoo kana. Egaa aappii kana F2 taanalee jettaniitu itti barreeffattu jechuudha. Akka hin daganne yoo ka duraan qabaattan aappii kana ni guubdanii ka biraa buufattu haaraasa. Ka duraa miti wal fakkaata waan ta'eef aappii kana maxxansaan ture jechuudha. Haaraadha malee ka duraa miti. Kanaaf bakka sarchii kanatti qubee E faa taanaalii kana yoo barreessan haala kanaan isiniif dhufa. Akkuma argaatan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Oppiin gootanii seenna fakkeenyaaf oppi godhee yoon seenu haala kanaan stop yoon godhu olii kana qastii kana tuqee ka olii kana egaa update naaf ta'e jawwii free mobile zeen free jawwii free mobile free lakkoofsa tokko ka gadii kana ammoo egaa akkuma jalqaba isinitti argisiise zeenii warri zeenii zeen free ka jedhu STC free illee kunuunsa jechuudha yaaluu ni dandeessu warri STC moobaayiliinis moobaayilii free ka jedhu kanarratti yaalaadha isiniif dalaga moobaayilii warri jawwii immoo kaas jawwii free ka jedhu kunooti egaa isiniif galadee abdii qaba dhibbatti isiniif dalagaa yoo ka carraa immoo isiniif dalaguu dide carraa keessanii waan ta'eef akkuma argaatan an kilik yoo irratti godhe naaf dalaga jechuudha. Naaf ani aappii hin dalanne kamiifuu hin fedhu jechuudha. Egaa mallattoo isii kana tuqa irraa deebi'a.
saffisa haala ajaa'ibaatiin akka argattan naaf hojjetaa jira. Sa'aatii waan guuttattan hin qabdanu. Aga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatinaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu ani jira galata rabbi nageenyi guyyaa kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanutti isin haa ga'u jechaa egaarra akkuma beekamu shabakaa bilaasha shabakaa firii ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeedha. Wanni inni irratti dalaguu zayin firii akkasuma jawwii fi mobaayilii warri qabdan gammanumaan gadi buufattanii akka itti fayyadamtan isiniin jecha viidiyoo kana laayikii godhuu hin dagatinaadha. Akkuma isinitti argisiise kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Aappiin kun duraan dalagaa ture dhaabbatee ture jechuudha torban tokko dura. Egaa aappiin kun bifa isaa wal fakkaata malee aappiin kun haaraa ta'e dhufee jira jechuudha. Kanaaf oriijinaala isaa pilaastoorii keessaa argattanii yoo kan duraan qabaattan taate aappii kana ni gubdan jechuudha. Aappiin kun bifaan wal fakkaata haaraadha jechuudha. Akka itti fayyadama isaa sa'aatii waan guuttamu qabdan ofiif isiniif dalagaa guyyaa muraasa isiniif dalaguu danda'a. Egaa aappicha pilaastoorii keenya keessa osoo hin seeniin dura haala itti fayyadama isaa waliin ilaalla jechuudha. Itti fayyadama isaa aappichaa keessa ni seenna. Isan naaf dalagaa jira fakkeenyaaf ani daataa keessaan qabu waan ta'eef stop godheen dhaaba jechuudha. Egaa haala kanaan seennee booda hordoftoota kiyyaa asirratti jechuudha qastii kana egaa update sarara update isaa ilaalla jechuudha. Dura bakka inni update qabu tuqaa sadan jechuun seetingas harka mirgaa gubbaa kana tuqaa sadii ni qaba. Achirratti egaa tuqxaniin booda check update jettu kanarra tuquudha hin dagatinaadha. Egaa sira tuqxanii update isiniif ta'a. Daataan daawunlood godhatu waan ta'eef ofiinuu update isiniif ta'e alaabaa biyya adda addaa isiniif baasuu danda'a waan ta'eef yoo alaabaa kan isiniif baasa ta'e update gochuu waan deemtanuuf hin qabu. Pileestoorii keessaa oriijinaal isaa buufattu qastii kana nan tuqa jechuudha. Egaa haala kanaan tuqee kan duraa haala kanaan hin qabu jechuudha. Zayin jawwii mobaayilii akkasuma jedhe keessa isa lakkoofsa tokko irraa filannoo qaba jechuudha. Tokko lama qaba. Kanaaf tokkoffaa lakkoofsa tokko mobaayilii 60 tokko filattu jechuudha. Isa oliiti jechuudha. Ka irra goone kana isa oliiti. Ka isa gadi illee qastii kana tuxxuu jechuudha. Qastii kana tuxxanii egaa haala kanaan keessa seennee booda STC firii ni jedha. STC firii dalagee ani hin beekne warri isa waa irratti ilaallatu jechuudha. Jawwii firii warri jawwii qabdanu jawwii firii godhatu jechuudha. Kaas jawwii firii mobaayilii ammoo hin argituumi. Kaas mobaayilii firii ka jedhu kunuun qaba jechuudha. Mobaayilii firii ka jedhu kana STC 162 ta'anii jira. Kanaaf mobaayiliin firiin isa kana jechuudha. Okay, sawa STC firii illee ni qaba. Irratti inni dalagamoo hin dalagu ani hin beekne waan irratti hin ilaalleef. Egaa warri zeenii immoo akkas gaddeemtanii zeenii kaas zeen firii jedha jechuudha. Zeen firii ka jedhu kana zeen VB lakkoofsa dhiittaane kanaaf kaas zeen firii jedhedhuma dhiise waan ta'eef isa irra godhachuu hin dagatinaadha. Okay. Egaa haala kanaan eega guuttannee booda startii bakka jettu kana xunna jechuudha. Inni dalagamoo hin dalagu walumaan ilaallaa hordoftoota kiyya. Egaa saffisaan dalagee jira. Egaa haala kanaan dhufee eksi mallattoo xaa kana xunneetu irraa deebina. Sa'aatii waan guuttattan hin qabu jechuudha. Akkuma argaattan sa'aatii waan guuttattan hin qabu. Egaa aappicha keessanii seenna jechuudha. Aappicha argachuudhaaf pileestoorii keenya keessanii seenna. Pileestooriin keenya kunoo kana. Egaa aappii kana F2 taanaleef jettaniitu itti barreeffattu jechuudha. Akka hin daganne yoo ka duraan qabaattan aappii kana ni guubdanii ka biraa buufattu haaraasa. Ka duraa miti wal fakkaata waan ta'eef aappii kana maxxansaan ture jechuudha. Haaraadha malee ka duraa miti. Kanaaf bakka sarchii kanatti qubee E faa taanaalii kana yoo barreessan haala kanaan isiniif dhufa. Akkuma argaattan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Oppiin gootanii seenna. Fakkeenyaaf oppi godhee yoon seenu haala kanaan stop yoon godhu olii kana qastii kana tuqee ka olii kana egaa update naaf ta'e jawwii firii mobaayil zeen firii jawwii firii mobaayil firii lakkoofsa tokko ka gadii kana immoo egaa akkuma jalqaba isinitti argisiise zeenii warri zeenii zeen firii ka jedhu STC firiin illee kunuunsa jechuudha. Yaaluu ni dandeessu warri STC
mobaayiliinis mobaayilii firii kan jedhu kanarratti yaalaadha isiniif dalaga mobaayilii warri jawwii immoo kaas jawwii firii kan jedhu kunooti egaa isiniif galadhee abdii qaba dhibbatti isiniif dalagaa yoo kacarraa immoo isinii dalaguu dide carraa keessanii waan ta'eef akkuma argaartan ankilik yoo irratti godhe naaf dalaga jechuudha naaf ani aappiin dalanne kamiifuu hin fedhu jechuudha egaa mallattoo isii kana tuqa irraa deebi'a saffisa haala ajaa'ibaatiin akka argaatan naaf hojjetaa jira sa'aatii waan guuttattan hin qabdanu aga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaadha viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatinaa